Egaa daawwattoota keenya sagantaa namarratti argamu sagantaa oolmaadhaati. Oolmaa keenya kan guyyaa irraatiin immoo bifa asiin dura baratamee hin jirreen bifa adda ta'een magaalaa keenya magaalaa Finfinnee irraa baaneetiin gara magaalaa Shaashamannee almost kiiloomeetira 250 fagaanneetti kan argamnu. Yeroo ammaa kana immoo waldaa wal gargaarsaa fi misoomaa Inspire sagantaa arjooma dhiigaa marsaa 20ffaa hotel Haayileetti kan qopheessitu jira. Sagantaa sanarratti argamnee Olmaan keenya kan torbe kana waldaa wal gargaarsaa fi misoomaa Inspire wajjin ta'e jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti turtii gaarii jenna. Amma immoo gara iddoo sagantaachaatti yookaan immoo iddoo arjoomni dhiigaa itti qophaa'u gara hotel Haayileetti dhiyaataa jirra. Keessuma seenneetiin immoo daawwattoota keenya waan jiru kan waliin daawwannu ta'a. Amma dhumaatti turtii gaarii seen jenna. Obbo Dureessaa itti gaafatamaa waldaa wal gargaarsaa fi misoomaa Inspire. Baga nagaan jirtu. Akkam adda oolmaa isin wajjin ooluudhaaf yeroo darbee keessummaa taataniitiin nu biratti affeeramtanii turtanii. Yeroo darbee keessatti marsaa 20ffaadha qopheessuudhaaf kan yaadachiiftan kan guyyaadha qophaa'u marsaa 20ffaadha. Mee jalqabii sagantaadhaan maal fakkaatame? Jalqabni sagantaa kaadhaa marsaa 20ffaa bifa baay'ee bareedaa fi hawwataa ta'een qopheessaa jira akkuma argitan kan. Maashaallah. Mooraa guutuu Haayileen nuu kenneeti. Uffafoo sanillee keessallee booda laalla. Miseensa qabnu inni guddaan human resource qabna. Isaan hunda kunoo hadda asii baafnee bifa bashannanaanillee bifoota garaagaraati. Waliin dalagaa jirra, waliin bashannanaa dhiigaa arjoomaa jirra. Riikardii asiin dura dalaganii cabsuuf tattaafataa jirra. Maashaallah. Baay'ee namatti tola. Keessa yeroo argitullee kan ragaa nu taatu ta'a. Mee keessa inni haalaallu moo? Hin danda'ama footoo yeroo tokko kaaneeti. Okay, suuraa kaanii seenan. Haya. Mee akkuma argaa jirru immoo roobaa jira. Roobni kun immoo effektiin qabu. Challenge maqabaata. Garuu ijoolleen akka roobullee dumeessi waan beeksisaa tureef akka sirriitti itti qophaa'an qopheessan jechuudha. Bilbilaan fa'aa miseensa waamaa jirra. Karaa irratti illee baanee namoota amansiifnee tasa ta'e osoo karoora illee hin qabaatiin akka arjooman godhaa jirra. Bifa garaagaraa waan fayyadamnuuf hagas mara challenge nuun goone garuu. Mee Dureessaa miseensonni asitti argaa jirru kunniin waldaa wal gargaarsaa fi misoomaa Inspire akkasumas immoo namoota tola ooltota warroota dhiigaa arjoomaa dhufanidha. Garuu immoo qophii sagantaatiin wal qabateetiin seensarraa eegalleetiin fuulduratti yeroo teenisii taphatan agarra. Asirratti immoo iddoo garaagaraa ta'aniitiin sagantaalee wantoota garaagaraa aktiivitii garaagaraa argaa jirra. Kun immoo sagantaa arjooma dhiigaa osoo hin ta'in sagantaa bashannanaas fakkaata. Wanti guddaan Inspire qabullee miseensa ofiiti. Akkuma sagantaa yeroo darbe irratti mul'isan kaas akkuma risoorsii bareedaa qabna. Dargaggeeyyii kaayyoo qaban isaanii kenneef hawaasa isaaniifis bu'aa akka buusan yeroo dhufanillee arjoomuu hima danda'an garuu yoo ooluun isaanii hin oolle immoo bashannanaa tattabataa waliin yeroodha akka dabarsaniif wantoota adda addaa mijeessineef bifa kanaan hojjetaa jirra. Iddoon amma argitan kun iddoo warroonni arjoomuu fedhan dhufanii kiiloo fi Examination jalqabaa jechuudha. wantoota asitti ogeeyyiin isaan gaafatan foormii guuttatan fa'a asii guuttatanii erga ni dandeettaa arjoomuu ni dandeettanii konfirm godhaniin booda gara iddoo Mee asumatti gaaffii tokko isaa gaafadhuti. Namni tokko arjoomuudhaaf maal isa barbaachisa? jalqabatti kiiloo laalanni kiiloon isaa 45 ol ta'uu qaba. Wanti biraa qoricha fa'aa fayyadamuu danda'a. Ammaaf stable waan hin ta'iniif dhiigni isaa sararaan ni dhorkama. Garuu fayyaa guutuu yoo qabaate homaa
miirri isaa nagaa qabaatu fi kiiloon isaa gahe immoo ni eeyyamamaaf. Kanaafuu namni tokko gaafa dhiiga arjoomuu dhufu fayyaa guutuu qabaachuu isaallee achuma mirkaneeffatee deemaa jechuudha. Kun carraa guddaadha. Duree bakki amma argaa jirru kunniin sireedha. Sireen kunniin faayidaan isaanii maalidha? Bakkoonni warroonni miseensotas ta'e hawaasa dhiiga arjoomuu fedha erga achi egzaaminashinii fudhattee booda as dhufee ogeeyyiin garaagaraa bakka kanatti ramadamanii jiran algaa ofirra ciisaniif dhiiga arjoomuu warroonni tiriit godhan miseensa kennarree tokko tokkoon bira gooneet akka mukoofneef akka yaada garaagaraa kaafatanii waliin qabataniif illee haala mijeessinaaf wayitima dhiiga arjooman kana bashannanatuuf keessaa qaba. Yaada garaagaraa miseensa waliin kakkabataa eessaa kan maal fa'aa godhan tiriit godhanii jenna. San wantoonni bakka kanaafuu tiriitmentiin asitti waldaa wal gargaarsaa kanaan taasifamu yeroo itti illee arjoomtonni kunniin dhufanii dhiigallee akka arjoomaniif ni kakaasaa jechuudha. Dhaabbata akka ta'aniif yeroo beeksisa fa'aa dalannu akka dafanii nu dhufaniif akka hubannoo cimsuu irratti waan nu fayyaduuf tiriit godhanii. Egaa daawwattoota keenya kan irratti argamnu sagantaa Siimboo keessaa immoo sagantaa oolmaati. Oolmaa keenya kan turbe kanaatiin immoo magaalaa Shaashamanneetti argamna. Waldaa wal gargaarsaa fi misooma Inspire baankii dhiigaa Shaashamannee wajjin ta'uudhaan arjooma dhiigaa marsaa 20ffaa kan qopheessu irratti kan argamu. Guyyaa har'aa kana immoo asitti keessummaa tokkodha kan affeerannee jirru. Mee maqaa keessanii nu ibsaatii gara gahee hojii keessanii itti himteetti. Tole maqaan kiyya Mustafaa Gammachuu jedhama. Hojii gaggeessaa baankii dhiigaa Shaashamanneeti. Guyyaa har'aa bifa ho'aa ta'een sagantaa arjooma dhiigaa waldaa wal gargaarsaa fi misooma Inspire wajjin ta'uun marsaa 20ffaa gaggeessaa jira. Namoota baay'eetu dhufee asitti dhiiga arjoomu jira. Kun keessattuu marsaa 20ffaan kun adda akka isa taasisu maatiin akkasuma immoo firoonni akkasuma tiimiin Inspire dabalatee akka bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti nama baay'eetu asitti dhiiga arjoomu jira jechuudha. Kanaaf kun waan addaati. Akkasuma immoo baankiin dhiigaa keenya erga hundaa'e baankiin dhiigaa Shaashamannee waggoota 6 xumurree 7ffaa jalqabnee jirra. Marsaa 20 waldaa wal gargaarsaa fi Inspire wajjin taane sagantaa arjooma dhiigaa kana ji'a 3 gaggeessu jira. Marsaa tokkotti yoo xiqqaate nama 150 fi achii olii inni xiqqaan jechuudha. Marsaa kana irratti guyyaa har'aa yoo xiqqaate nama 200 fi achi aga 300 ka ta'u inni arjooma jennee karoorfannee guyyaa har'aa hojjechuu jirra. Kanaaf haala ho'aan arjoomu jiranii Inspire galatooma ulfaadha jennaan. Inspire jechuun backbone of Bilee Baankiidha. Bilee Baankii Shaashamanneedha jechuudha. Bilee Baankii Shaashamanneeti. Inspire fi baankii dhiigaa adda baasnee ilaallu. Inspire jechuun baankii dhiigaa Shaashamanneeti. Baankii dhiigaa Shaashamannee jechuun Inspire jechuudha. Maaliif namoota baay'ee keessattuu hojiin baankii dhiigaa hubannaa hawaasa keenyaa irratti hawaasni keenya rakkoo hubannaa qaba baay'een isaanii. Isa jijjiiruu irratti gaheen Inspire baay'ee olaanaadha. Waldaalee qabnu keessaa tokko akka dhaabbata Inspire kan success ta'ee hin jiru akka Oromiyaatti isa jalqabaati. Akka biyyaattis yeroo 2-3 badhaasa argatee jira Inspire wajjin taanee baankii dhiigaa keenya kanumarraa ka'uun raawwii bara 2017tiin baankiin dhiigaa Shaashamannee akka biyyoolessaatti sadarkaa 2ffaa bahuun badhaafamee jira. Isinis baga gammaddan asumaan isin jenna. Ulfaadhaa gara fuulduraas kanaa ol hojjechuu qabna. Hawaasi keenyas kana hubatee sirriitti dhiigaa akka arjoomu asumaan ergaa dabarsuuf yaadu. Mee gaaffii tokkos naa gaafadhuuti. Namni as dhufu kun hundinuu dhiiga arjoomuudhaaf kan dhufu. Dhiiga yeroo arjoomu immoo dhiiga ofirraa baaseetiin kan nama biraatiif kennu. Garuu immoo wanti asitti argaa jirru kun waama hedduu nama gammachiisuu fi namoonni dhiiga arjoomuurra dhufan fuulli isaanii erga arjoomanii booda immoo yeroo gammadanii bahan argina. Maali icciitiin sababa kana? Yaa keessattuu Inspire jechuun jalqaba irratti dhiinni dhangala'aa qaama keenya baay'ee barbaachisaa ta'e kan seelota of keessaa qabu. Dhiinni qaama keenya keessa istoor ta'ee hin ta'u riisaayikil ta'a. Kana kan hawaasa keenya hubachiise tokko waldaa kana waldaan Inspire kan dargaggoota irratti dargaggoota baay'ee qaba. Tiimii kana irratti hojjechuudhaan manneen barnootaa iddoolee adda addaa manneen amantaa keessatti hojjechuudhaan akka hawaasi keenya dhufee dhiiga arjoomee kan arjoomu dhiinni baay'ee salphaadha.
garuu kan fudhatuuf ammoo lubbuudha jechuudha. Kanaaf keessattuu guyyaadhaa hoteela Haayilee kana keessatti namni bashannanaa akkasuma immoo sagantaa adda addaa gaggeessaa asitti dhiiga arjoomu jira. Kuni kan dhufeen akkaatuma nu itti hubachiisnu akkaatuma waldaan kun jalqaba irraa itti hubachiisaa dhufetu adeemsa kana of keessaa qaba. Kuni iddoo arjooma dhiigaan fakkaatu guyyaa irraa keessatti iddoo bashannanaa cidha fakkaata jechuudha. Cidhuma jechuun arjooma dhiigaa jechuun bifa kana yoo ta'e jalqaba irratti first safety donor ilaalla. Nama dhiiga arjoomu ilaalla. Nama dhiiga fudhatu osoo hin ta'in nama dhiiga arjoomu ilaalla. Fayyaa guutuu qabaachuu qaba, gammachuu qabaachuu qaba, fedhiin arjoomuu qaba jechuudha. Kana nu agarsiisee piraaktikaalii kan hawaasa keenyarra jijjiirama fide inspaayirii. Asumaan ammas ulfaadha jechuun barbaada. Yeroo tokko hawaasi keenya dhufee daawwachuu illee akka qaban asumaan mul'isa jechuudha. Kanaafuu magaalaa kana keessatti waldaa wal gargaarsaa fi misooma Inspire hubannoo hawaasni magaalaa keenyaa dhiiga arjoomuudhaan wal qabatee qabu ol kaasuu irratti gaheen inni qabu guddaadha jettan. Gaheen isaa kana jedhamee waan laakkamuu miti. Waldaan Inspire hawaasa keenya sirriitti keessattuu dargaggeessa. Nullee akka baankii dhiigaatti dargaggeessa barbaadna baay'een isaa. Tokkoffaa dargaggeessi baay'ina hawaasa uummata keenyaa dargaggeessatu baay'ata. Dargaggeessa ammoo yoo dhiiga arjooma wal barsiisaa akkasuma hiriyaa ofii barsiisaa sagantaa adda addaa irratti arjoomaa deemu hawaasi keenya jijjiiramaa dhufaa jechuudha. Kanaaf asumaan ulfaadha jechuun barbaada. Hedduu galatooma. Egaa daawwattoota keenya obbo Mustafaa waan afgaaffii kana nu deebisteef hedduu galatoomi siin jenna. Isinillee galatooma ulfaadha. Ulfaadha. Egaa daawwattoota keenya amma immoo sagantaa arjooma dhiigaa irratti argamna. Anillee dhuunfaa kiyyatti arjoomuudhaaf as dhufeera. Mee dhiiga arjoomuu satisfaakshinii namaa kennuutu jira. Anis dhiiga arjoomeetti satisfaakshinii namni hundi argachuu barbaadu waan ta'eef as cinaa kiyyatti immoo obboleessi kee tokkoon argama. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maqaan kan keenyudha? Maqaan kiyya Omar San Kadir jedhama. Omar San. Dhiiga yeroo meeqaffaadhaaf arjoomuu jettaa? Yeroo torbaffaaf. Yeroo torbaffaadhaaf. Yeroo torbaffaadhaaf yeroo arjoomtu kana fayyaa kan kee irratti ta'ee guyyaadhaan jechuun koo ji'a sadii yeroo arjoomtu dhiibbaan sirratti ni jiraa? Dhugaa dubbachuuf dhiibbaa wayiitu hin qabu. Dhiiga arjoomu jechuun jalqaba immoo anamma miseensa waldaa Inspaayireeti. Hubannootu nuu kennama. Hubannoo waan nu laatamuuf fakkeenyaaf gaafa dhiiga arjoomtu lubbuu nama tokkichaa oolchita. Dassi ilaali namatti tolaayyuu lubbuu namaa oolchuu wanti ga'e wanti ga'u hin jiru waan ta'eef jechuudha. Sanaaf wanta biraayyuu dhiistee lubbuu haadha tokko oolchitee haadha tokko daa'immaniif jiraachisu gammachuu hamma hin jedhamne baay'ee namatti. Ati yeroo as dhuftu ofii kan kee kophaa keetti dhufte immoo namoota biraallee hiriyoota kan keellee akka dhufaniitiin gammachuu argatte kana akka argatan taasistee jirti. Yaa'u akkuma beekamu magaalaa Shashamannee keessattuu waldaan Inspire sagantaan kun yeroo 20ffaaf hiriyoota kiyya waliin taane yeroo baay'ee dhufnee asitti sanirra darbee ammoo hawaasummaa keenyas waan cimsannuuf hiriyummaa keenyas gaafa as dhufnu waan cimsannuuf gaafa sagantaan akkanaa jiraatu baay'ee taanee dhufna namni martinuu gammadee jechuudha. Yoo fakkeenyaaf yoo cinqaa wayiyyuu jiraatu dhuftee asitti obbaafata maaliif hiriyoota kee wajjin sitti tolee turta waan ta'eef jechuudha. Sanaaf noormaalii gammachuun asitti argatu fiizikaalii jechuudha. Wal kafayya ka doktoroonni fayyaa sitti manis akkuma jirutti ta'e atummaanuu ka argatu jira jechuudha. Namatti tola. Mee namoota dhiigaa kiiloon kan kee jidduudhuma? Kiiloon kiyya 75. Yeroo kiiloo meeqaatti argamu eegalteetti? I think yeroo kiiloo 56. Okay. Mee haga dhiiga kana argamu eegalte qaama kan kee irratti jijjiirame jira? Yookaan furdachuu yookaan immoo qallachuun? Furdachuutu jira. Appetaayitii nyaataa bana jedhan akkamiin dhiiga? Sirrii dhugaa sirrii mabbaa. Kanaaf dhiiga arjoomuu irratti wanti namoota biraatti qaamtu fayyaa irratti dhiibbaa tokko hin qabu. Inumaa fayyaa namaa dabala malee jettee jechuudha. Daawwattoota keenyaa akkuma Omar San jedhee dhiiga arjoomuun nama arjoomuu irrattis ta'ee nama fudhatu irratti dhiibbaan tokko illee kan uumu hin jiru. Inumayyuu namni dhiiga arjoomu fayyaan isaa qulqulluu ta'uu isaa beekameetiin kan as darbeetiin sadarkaa dhiiga arjoomuu irra gahu jechuudha. Kanaaf isin hundinuu ilaalchi keessan arjooma dhiigaa irratti maal fakkaata? Koomentii jala nu kaa'aa. Dhiiga hoomoo arjoomtanii beektanii isas beeksisa. Sagantaan keenya kan simboodha kan oolmaadhaan masitti fufaa ammas turtii gaarsiiftan. Egaa daawwattoota keenya tireejarii dhiigaatiin kan laakkamaa jiru.
Thank you.